Kun ardii miidiyaa neetwoorkii hangafoota oduu guyyaa irraatiif qabannee simbiraan keenya dursa bal'ina oduutitti osoo seeniin duratti. Hoogganaan waraana Keeniyaa balaa helikoophteraan du'u hordofee biyyattiin gadda guyyaa 3 labsite. Paartiin badhaadhinaa raayyaa miidiyaa hundeesseen duula ololaa geggeessaa jira BBC ibse. Namoonni Al-Shabaabitti makamanii fi gocha shororkeessummaa raawwachuun himataman hidhaan hanga waggaa 12tiin adabaman. Kutaalee Oromiyaa garagaraatti walitti dhukaasa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti fufuun lubbuun namoota nagahaa darbe. Ashama harka fuunee daawwattoota ardii miidiyaa neetwoorkii amma bal'ina oduu guyyaa irraatiif qabannetti ceenaam. Bal'ina oduu guyyaa irraatiin hoogganaan waraana Keeniyaa balaa helikoophteraan du'u hordofee biyyattitti gadda guyyaa 3 labsame. Hoogganaan waraana Keeniyaa Jeneraal Firaansis Omendi ogolaa balaa helikoophteraan lixa biyyattiitti mudateen lubbuu dhabuu pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruuto mirkaneessaniiru. Jeneraal Ogaalaan miseensota waraanaa 11 biroo wajjin helikoophitera kanaan imalaa kan turan yoo ta'u isaan keessaa 2 qofatu lubbuun oole. Du'a miseensota waraanaa biyyattii hordofee Keeniyatti gadda guyyaa 3 labsameera. Helikoophteriin kun balaan kan mudateen bulchiinsa Elgeyo Marakwet magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii irraa kiiloomeetira 400 kan kaaba lixaan argamtuttidha. Gareen lubbuu baraartota iddoo balaan mudatetti ramadamaniiru. Humni qilleensaa Keeniyaa garee sababa balaa kana qoratu bobbaaseera jedhan. Jeneraal Ogollaan bara darbee ture Ebla keessa pirezidaantii Ruutoon koomaandar humna qilleensaa fi hoogganaa ittaanaa waraanaa ta'uun kan muudaman. Oduu itti aanuun paartiin badhaadhinaa raayyaa miidiyaa hundeesseen duula ololaa geggeessaa jira jedhe BBC'n. BBC'n qorannoo geggeesseera jechuun gabaasa baaseen miseensonni paartii badhaadhinaa keessumaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee duula miidiyaa qindaa'ee karaa feesbuukiitiin geggeessaa turaniiru jedhe. Akka gabaasa BBC'tti hojiin damee miidiyaa raayyaa miidiyaa jedhamuun beekamu kun barreeffamootaa fi fakkiiwwan ololaa sobaa garagaraa tamsaasuudha jedhe. Akkasumas hooggantoonni alaan dhiifama aanaalee magaalattii mootummaadhaaf maqaa gaarii tolchuuf karaa feesbuukiitiin duula geggeessuu irratti hirmaataniiru jedhe. Oduu kabiraatiin namoonni Al-Shabaabitti makamanii fi gocha shororkeessummaa raawwachuun himataman hidhaan hanga waggaa 12tiin adabaman. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha dirree dhawaa damee Jijjigaa Afraffaan dhimma himatamtoota gocha shororkeessummaatiin himatamanii sakatta'uun murtee dabarseera. Himatamtoonni kanneen humnoota raayyaa ittisaa biyyattiin naannoo Somaaleetti to'annoo jala erga oolfamanii booda Koomishiniin Poolisii Federaalaa Poolisii naannichaa waliin ta'uun sakatta'iinsa geggeessaa tureera jedhame. Namoonni kunneen miseensa garee Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti argamu ta'uunii fi leenjii fudhachuun uummata shororkeessuuf ergama fudhatanii socho'uun himatamaniiru. Namoonni kunneen dhuma bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa eegalee naannoo Somaalee keessatti gocha shororkeessummaa garagaraa raawwachuunii fi Al-Shabaabiin deeggaramuu yakka keessatti hirmaataniiru jedhame.
Oduu xumuraatiin kutaalee Oromiyaa garaagaraatti walitti dhukaasa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti fufeen lubbuun namoota nagahaa darbe. Torban muraasa darban keessatti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti walitti dhukaasa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu gaggeeffamee wal qabatee namoota nagaa irratti ajjeechaan raawwatamuu jiraattonni himan. Godinaalee taatee akkanaa keessummeessaa jiru keessaa tokko kan ta'e godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Sulula Fincaa gandoota garaagaraa keessatti waraana jabaa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu gaggeeffamaa jiruun wal qabatee jiraattonni dararamaa jiraachuu himan. Jiraataan aanichaa Addis Istaandaarditti dubbise tokko qaamoleen mootummaa meeshaalee kan akka hanqaaqsee fi eeboo nutti kennanii shanee barbaadaa jedhanii nu dirqisiisaa jiru jedhe. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun ammaaf qabanne kanuma waan faana turtaniif galatoomaa.